Nooru harka fuuni kam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota obboloota kiyya kabajamoo bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaaf jaalaa isin akka qabu ana Abdii Geetaachoo Abbebeeti. Bakka namatti argamu kun magaalaa Jimmaa bakka Bishishee jedhamudha. Bishishee jechuun immoo namoonni Jimma beektan bakka daldalaa giddugala daldalaati jechaadha. Kanaafuu sagaleen konkolaataa baajaajii namoota baay'ataadha. Bakka kanatti jechaadha obboleettii keenya Nasraa Abbaa Oliitiif jechaadha. Nasraa Abbaa Olii jechuun immoo akkuma kana jechaadha. Naan jedhe ilmaan koo karaa harkaa badee karaa isee ilkaan badini yoo ciciiste namni fidee waa baasi kaas keessatti duutaan kan akkasiin jedheenyu mucaan koo adda mucuu kaffee jedhaan na baadhatee na buusaa na baadhatee ol nagalchaa. Akkuma agartan kana jechaadha obboleettii keenya narvii dhukkubsattee ilmaan ishee waliin rakkattudha. Isheedhaaf deeggarsa muraasa gooneeti bakka daldalaa kana Bishishee walakkaatti isheedhaaf saaqamee kuduraaf muduraa shunkurtii, timaatimii, dinnicha bakka shaayii bunaa itti hojjettu qopheessinee fi bakka isitti argamne jechuudha. Bakka namoota baay'eetu jiru. Namoota kuma dhibbaan lakkaa'aman naannoo kanatti argame jechaadha. Kanaafuu viidiyoo kana waraabuuf illee nuuf hin mijanne amma waan itti dhaga'ame Nasraan waan isheen nuun jettu walumaan ilaalla jechaadha. Ayyee Nooru irra deebine egaa obboleettiin keenya Nasraan cinatti argamti. Nasraan egaa mee amma deeggarsa garaagaraa gooneef jirra. Shunkurtii kiiloo 140, timaatima akka saaxinii tokko, dinnichas kiiloogiraama 100 finneef jirra. Sanaan cinaatti immoo meeshaalee shaayii fi bunaaf ishee barbaachisan farmuuzii, makarajaa, wantoota garaagaraa fudhanneef jirra jechaadha. Kanaafuu wantoota isheen itti fayyadamuu dandeessu finneef jirra. Mee Nasra obboloota keenya bakka garaagaraa ta'anii deeggarsa kana sii godhanii mee maal jettaan? Baay'een kabaja guddaa isiniif qaba. Isin biyyi koo ulfaadhaa obbolaan koo kan na qabdan kan na gargaartan hundaaf immoo rabbiin isinii wajjin haa ta'u kan na wajjin taataniif kabaja guddaan isinii qaba. Obboleeyyan koo isiniin jedha. Fayyaa isinii kenne isin harkaan fudhateen fayyaa kan koo harkaa fudhannaan obboleeyyan kan koo na gargaaraniif kana isinis rabbiin naa kadhaa fi ulfaadhaa jiraadhaa isiniin jedha obbolaa kootiif. Deeggarsa isin naa gootaniif illee baay'ee natti tolee jira. Ulfaadhaa isiniin jedha obbolaa kan koo. Fayyaa isinii kenne isin harkaan fudhatinii. Fayyaan harkaa fudhannaan obbolaa kan koo kajeelee harka keessan harka namaan kajeelinaa yaa obbolaa kan koo jiraadhaa ulfaadhaa isiniin jedha. Mee amma ati ijoollee nama 5 kanatti jiraachistu kana dura mana keessa ciisaa oolta waan irra ciistu illee hin qabdu firaashiidhaa fi birdilibsii bareedaa illee sii biteetan jira. Kanaafuu amma aara galfatteeti kanatti ciistu inshaallah. Mee ijoollee kee kana daldaltee akkamitti bulfachuu barbaaddame mee? Ijoollee kan koo hojii irrattis murtii jaraa irrattis hojjettii kana hojjedhee deeggaree ijoollee koo guddisuun barbaada. Ulfaadhaa waan ilmaan keessa ittiin guddistan rabbiin isin dhabsiisee isiniin jedha obbolaa koo. Mee obboloota keenya deeggarsa sii godhan kana bakka garaagaraa ta'anii deeggarsii godhanii waan ta'eef mee obboloota keenya hundaafuu mee du'aa inaan kadhuuf. Rabbiin bakka jarri jiran maraatti jara eeguun jedha. Giidoo jaraaf ta'u akkasiin giidoo taatanii lafaa ol kaaftan lafaa ol isin kaasuun jedha. Harki keessan birriin dhabiin jimsiin keessan uffatan dhabiin aafiyaa isin kenne isin harkaan fudhatin jedha. Raamaan akkasin na gargaartan isin gargaaruun jedha yaa obboleeyyan kan koo. Ijoollee koo qabeenya kan koo harkatti hambiftaniitu qabeenyi koo ijoollee koo ture ijoolleen koo harkatti dhumanii oolanii na qaqqabuu keessaniif baay'een isin ulfeeffadhaa ulfaadhaa. Ayyee. Egaan kabajamtootaaf jaalatamtoota obboloota kiyyaa bakka jirtanitti irra deebi'ee nagaa koossinaa qaqqabu. Bakki kun egaa irra deebinee sirriitti illee dubbachuudhaaf bakka mijataa miti. Namoota kuma dhibbaan lakkaa'aman bakka kanatti argama waan ta'eef isaaf nuuf kolchaa saada deeggarsiisin obboleettii keenya Nasraadhaaf gootan kana fakkaata. Bakka garaagaraa teessanii deeggarsa kana gochuu keessaniif ulfaadhaa. Ana Abdii Geetaachoo Abbabeen ture galatoomaa nagaatti.